بليس كيسن حمزة بورناتين جال نصر الدين علي ترتي وقادق دمي صدي بودا قياردا من هيدار راهي كميم بو نصر الدين علي محمد أورمو ميسا يكمونم بركم تقوب نبس قليب سديتا متوربا إرائي غلي هنگا قياردا وقوتا ديق دمي صدي دف من هيدا كيسا درارما إرغتورين بودا قياردا هي كميم نصر الدين علي كنجرمو قدين هررقبا عانا بدنو تكن دلتي عمري إسا وقا قد إيجاتي بركم تقوب نبس قليب سديتا متوربا أورمو ميسا يكمونم قدين هررقبا كيسا قببونم من da harar kesa darama kan turiyo mutaw loltu adabali suma oromo fi AFL da jiramu yakamun ajecha lubbuna malamatin daran murteen fanni fame durati dabar fame kan ture alhamdulillah rabbil alamin yarda manay da ray kamim oples ken nasruddin ali manay da kesati gocha kansu kanne sahedun qamota garajabeye motumma abbayre wayanitin isarati gaggefama erga turen boda hirar safi turti akan hamtu wagadig dami sadi boda umri sa wagakudhe جات من هيدات دربمه كويا هردا عمري سا وغاسو دومي سغلتي من هيدا راهي كمجرام ترتي بالله ابو نصر الدين علي وجين تاسف نجرام جال نصر الدين علي خالق ابسو امني كن يرو اما كيس جرورته بلنا دام سكن دبر سيفي انجي فنوان اما ارغمن كان هندا في قروان كن غلطا غدا كان قبن يموتو غوتوان كليسك ابسو كنا دافي بفهر عاتي قبودن وريغما تران اوسو انجي فنوان كويا هردا امني كن dan damajiru kan oso inargin lubbun isani dabarte yero yadaddo gaddatto natti dagama kanjeri obbo Nasruddin Ali halu mawali galatin guyarda manay darra bay wagadi dami sadi boda qillensa Oromiya hargana jira kanjede fi dabilen siyasa biyala ra galani fingalinis yero amma kadati tasgabbe dan wal dagawtu barbachsa nuti ummanni Oromo gada qabna sirna gada jalatti tokkomne wal jalalan wal dagenne wal hasawa arakin nabiyya kenna furuda qabna jechuudhan haaluma walii galaatiin dhaamsa kan dabarse yommuu ta'u turtii bal'aa obbo Nasruddin wajjin taasifne sagantaa oduu kennan booda qabannee kan isiniif dhiyaannu ta'am tokkummaan ulamootaa cimeetti fufuudhaan kallattii godina Arsii lixatti tarkaanfate jiram koreen fatwaa godina Arsii lixaa fi ulamoonni aanalee godina Arsii lixaa marii bal'aa magaalaa Shaashamannetti waxabajjii 25 hamma waxabajjii 28 guyyaa har'aatti geggeessaa turaniiru haaluma kanaan dhimma majliisa seeraan alaarratti majliisni akka naannoo Oromiyaattis ta'e akka guutuu biyyattiitti aangoorra jiru hawaasa muslimaatiin kallattii sirrii fi fedhii hawaasichaatiin kan filatame hin jirre waan ta'eef akkasumatti qaamni sirna hajjiitiin gara qabrii muuduu kan geessu ta'uu fi fakkeenya gocha bara darbee kallattii maqaleetti uummata keenya keessan ergamtoota yookaan kaadimtoota aqiidaa biyya Lubnaan yookaan al-Ahbaash waan ta'aniif qabeenya uummataa maqaa sirna hajjiif umraatiin kan saama waan ta'eef hawaasni hajjii fi umraa akka hin deemneef jecha yeroo garaagaratti gatii dabaluun karaa waan dhiphisaniif ulamoota sheekotaa fi bakka bu'oota muslimaa hiisisuu baqachiisuu fi gidiraa adda addaaf sababa waan ta'aniif akkasumas miidhaan isaa masjiidota halaqaata ilmi irratti hujjaajota irratti geessan biyya keessattis ta'e alatti jiruuf du'a irratti geessan baay'ee yoo ta'u akka walii galatti misooma tokkummaa nageenya biyyaa fi hawaasa muslimaa irratti geessan rakkoo guddaa kan qabu waan ta'eef karaa isaaniitiin hajji deemuun dirqama akka hin taane walii galuun murtee dabarsaniiru dabalataanis marii gaggeessaniin ibsa ejjennoo qabxii 8 qabu baasaniiru tokkoffaa jijjiirama haaromsa akka mootummaa naannoo Oromiyaa ta'e federaalaa dhufee kan deeggaru yoo ta'u jijjiirama kanaaf faallaa kan ta'e gocha yaalii ajjeechaa muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed fi uummata nagaa irratti raawwatame akkasumas gochoota sana booda faallaa jijjiirama jiran hunda cimsinee mormina lammaffaa gaafii hawaasa muslimaa dhageeffachuun marii muummee ministeeraa koree fala barbaadu hawaasichaa waliin taasanii fi koree dhaabbates ni deeggarra galatooma aadaan kun cimee itti haafufu jenna sadaffaa yeroo sirna hajjii waan ta'eef koreen dhaabbatee fi mootummaan ariitii baasii madaalawaa dinagdee hujjaajota gama tajaajila biyya keessaaf alaatiin furuun deebii akka kennamu cimsinee gaafanna afraffaa ibsa ejjennoo fi fatwaa ulamoota godina Harargee lamaanii Baalee fi Jimmaa fi Iluu Abbaa Booraa kenname ni deeggarra shanaffaa majlisni kana booda hundeeffamu majlisa akka waldatti waggaa 3 hayyamni isaa haaromfamu osoo hin taane dhaabbata amantaa mataa ofii danda'e qorannoo qo'annoo fi muuxannoo biyyoota garaagaraa irraa ka'uun seera mirkanaa'ee tuttuqa tokko malee dhaabbatu akka ta'u cimsinee gaafanna
jaffa dhimmi muslimtoota Aksum dhimma kenna waan ta'eef furmaanni waaraan yeroo gabaabaa keessatti akka kennamuuf kabajaan muummee ministeera kabajamaa Dr. Abiy Ahmed ni gaafanna. Torbaffaa koreen muummee ministeeraatiin dhaabbatee dhimma majlisa qofa osoo hin taane rakkoolee kuufamaa hawaasa muslimaa baroota dheeraaf turan hawaasa bal'inaan mariisisuun qorannoo geggeessuun mootummaaf dhiyeessuun furmaanni waaraa akka kennamu kabajaan gaafanna. Saddeetaffaa mootummaan hidhamtoota siyaasaa fi amantaa akkuma gadhiisaa turetti ammas ciminaan itti fufuun ulamoota keenya kan sababa gidira adda addaati fi biyya ormatti baqatanii jiran biyyatti akka galanii fi hidhamtoota adda addaa sababa amantiitiinis ta'e siyaasan biyya keessaaf alatti rakkata jiran akka hiikaman kabajaan gaafanna. Xumuraarratti ulamoonni godinaalee afan keessa jirtan naannolee biyya biroo keessa jirtan akkasumas hayyooleen garaagaraa fi qeerroof qarreen biyya keessa fi biyya alaa jirtanis guddina misooma nageenya biyyattii fi bu'aa buusuu keessatti jijjiirama amma jiru daran cimsuu irratti deeggarsa barbaachisaa hunda taasisuun ga'ee keessan akka baatan yaamicha kabajaa isiniif taasifne jira jedhaniiru. Maqaa ulamoota fi sheekota marii irratti hirmaatanii isaan armaan gadiitiin Haji Yusuf Adam yookaan Sheekh Yusuf Ciroo, Sheekh Abdullah Biiftuu, Haji Hassan Gammada, Sheekh Ali Butta, Sheekh Aman Haji Lollo, Sheekh Ibrahim Adam, Sheekh Adam Hassan, Sheekh Abdul Qadir Kadir yookaan sheekota Hansawwee, Sheekh Ali Gojja, Sheekh Tamam Hassan, Sheekh Saifuddin Ahmed, Sheekh Ahmed Hussein Abdullah, Sheekh Abdul Gaffar Qasim, Sheekh Kadir Ali, Sheekh Muhammad Badaso, Sheekh Faruq Abu Bakar, Sheekh Ali Muhammad, Sheekh Qasim Muhammad, Sheekh Abdul Salam Haji Abdullah, Sheekh Qasim Ismail, Sheekh Dasta Kurkure, Sheekh Qasim Reso, Sheekh Sultan Mukhtar, Sheekh Sultan Aman, Sheekh Abdullah Idao, Sheekh Muhammad Bati, Sheekh Qasim Kadir, Sheekh Kadir Galato, Sheekh Hassan Abdurrahman, Imama fi du'aatonni hedduunis qophii kanarratti argamanii jiru. Tokkummaan ulamoota kallattii hundaan cimee itti fufee jira. Ulamoonni gurguddoon godina Harargee lixaa magaalaa Ciroo keessatti walitti qabamuun fatwa ulamoonni Harargee Baatii fi ulamoonni Baalee murteessan hunda akka deeggaran ibsan. Haaluma kanaan akka godina Harargee lixaatti aanalee hunda irratti namni nama dhimma islaamaa irratti haqaan dalagu kan beekumsa shari'aa gahaa qabu filachuun akka walitti deebi'an murtee dabarsaniiru. Marrattis namoota qaawwa bilisummaa amma argame kanaaf sababa ta'an obbo Jawaar Mohammed, obbo Lammaa Magarsaa fi Dr. Abiy Ahmed fi kanneen jijjiiramni hamma argame akka dhufuuf gama hundaan wareegama kaffalan maraaf du'aa bareedaa gochuun marii isaanii goolabaniiru. Ulamoonni saganticha kanarratti argaman Sheekh Jawaaba Baddeessaa, Sheekh Zabuur Waaccuu, Sheekh Jibril Ciroo, Sheekh Abdullah Hirnaa, Sheekh Rijaal Baddeessaa, Sheekh Muhammad Abdurrahman Ciroo, Sheekh Muhammad Nuur Ciroo, Sheekh Abbaas Galamsoo, Sheekh Xaayir Galamsoo, Sheekh Ahmed Hoofii, Sheekh Abdullah Bookee, Sheekh Ibrahim Da'awaa Ciroo, Sheekh Jamaal Taa'aa, Sheekh Siraaj Hirnaa, Sheekh Jamaal Muusaa Ciroo fi ulamoonni biroo kanneen maqaa hin dhayin hedduun keessatti argamanii akka jiran maddeen gabaasaniiru. Daandiin lixa Oromiyaa magaalaa Arjoo guddattuu fi abbaa seenatti waan cufameef uummanni keenya bakka garaagaraatti socho'uu turanii guyyoota sadiif karaa irratti eeggatamuun rakkachaa turuu isaanii hordofuun karaa cufamee saaquun sochiin geejjibaa akka eegalu gochuuf qeerroowwan Gimbii guyyaadhaa uummata magaalaa Gimbii Arjoo guddattuu fi Joogir gara karaa cufamee ture akka deemanii karaa saaquu jalqaban beekamee jira. Sochii karaa cufuun sochii uummata danquuf gaggeeffamaa jiru keessa harki diinaa akka jiru gabaafamaa kan jiru yommuu ta'u ammaaf qaamonni bilbilaan qeerroowwan keenya akka karaa hin saaqne sodaachisuuf bilbilaa turan eenyu akka ta'an kan beekame yommuu ta'u qeerroo karaa saaquuf deeman irratti dhukaasuun qaamonni miidhaa geessisan afuris to'annoo jala akka oolan maddeen gabaasaniiru. Qabsoon uummata Oromoo qaamota karaa namatti cuftuu miti wayyaanee hamma funnaanitti hidhattee kan gombise waan ta'eef uummanni keenya qaamota karaa cufuun nageenya uummata jeeqan irratti dammaquun shiira isaanii akka fashaleessu dhaamsi roga hundaan darbaa jira. Guyyaa har'aas magaalaa Mooyyalee keessatti lolli deemaa akka jiru maddeen gabaasanii jiru. Qaamonni badii abdii illee guyyaa har'aas uummata keenya gooluu cimsanii itti fufanii jiru. Magaalaa Mooyyalee keessatti lola banuudhaan uummata keenya jeeqaa akka jiran beekamee jira. Hawaasni keenyas tokkummaan ta'uudhaan qaamota badii kanarratti tarkaanfii fudhachuu cimsee itti fufee jira. Qeerroof qarreen aanaa Baalee Gasgar guyyaardhaa waxabajjii 29 jimaata guyyaardhaa hiriira deeggarsaa muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed fi jijjiirama biyyattii keessatti deemaa jiru dhaadannoolee adda addaa qabatuudhaan hiriira gaggeessaa akka oolan maddeen gabaasanii jiru. Kallatti biraatiin qeerroon Oromoo Jibuutii keessa jiran guyyaa har'aa hiriira deeggarsaa muummicha ministeeraa Dr. Abiy fi akkasumas balaa boombii waxabajjii 16 bara 2010 hiriira deeggarsaa muummicha ministeeraaf ba'ame irratti balaa boombii geggeeffame sun balaaleeffachaa oolanii jiru.
jilli taana muummicha ministeeraa obbo Dammaqa Mokonniin durfamuu lammiilee sababa walitti bu'aansan godina Gujii lixaa fi Gedii Orraa buqqaan guyyaadhaa daawwatan. Jilli taana muummicha ministeeraa obbo Dammaqa Mokonniin durfamuu kana keessatti pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa itti aantu pirezidaantii naannoo Oromiyaa Adde Xayyibaa Hasan, pirezidaantii naannoo Kibbaa obbo Dassee Daalkee, ministeera eegumsa fayyaa Dr. Amiin Amaanii fi aangaa'onni olaanoo biroo keessatti akka hirmaatan gabaafameera. Jilli kun lammiilee sababa walitti bu'aansa buqqaaniin daawwachuun deeggarsa barbaachisu kan godhan ta'uu himaniiru. Dhaabni Koongirees Federaalistii Oromoo ibsa baase. Dhaabni Koongirees Federaalistii Oromoo haala wayitaawaa irratti ibsa armaan gadii kana kennee jira. Mootummaan gochaawwan seeraan alaa lubbuu lammiilee balleessuu fi tokkummaa biyyaa balaarra buusaa jiran to'achuuf dirqama qaba. Ibsa Koongireesii Federaalawaa Oromoo irraa kenname. Ibsa paartiin keenya waxabajii 9 bara 2010 baase keessatti akka addeeffametti nageenya itti fufaansa qabuu fi waliigaltee biyyaalessaa uumuu fi hidhamtoota siyaasaa fi ilaalcha hiikuu walitti bu'aansaa ajjeecha jiraattota qeef qabeenya isaanii irraa buqqisuun dhaabbachuu qaba jennee ture. Ibsa kan kennine fi sababa malee miti. Daangaa magaalota biyya keenya irratti argamanii fi naannolee wal daangessan keessatti jechuun Moyalee, Cinaaksan, Walloo Baatii fi Madda Walabuu akkasumas naannoo tokkotti sababa walitti bu'aansan lubbuun namoota badeeraa, qabeenyi barbadaa'araa, lammiinis qeef qabeenya irraa buqqaafamu waan jiruuf ture. Dabalataanis mootummaa walitti bu'aansa dhaabsisuu dadhabuu isaatiin kan ka'e Harargee, Gujii, Gedi'oo, Manaasibuu, Hawaasaa, Walaytaa, Walqixxee fi naannolee birootti ajjeechaa barbadaa'uun qabeenya fi buqqaafamuun lammiilee waan nu yaaddesseefidha. Mootummaan Riippaabilika Dimokiraatawaa Federaalawaa Itoophiyaa shakkamtoota walitti bu'aansa sabaaf sababa ta'an seeratti dhiyeessuu dhiisuu fi walitti bu'aansa bakki adda addatti mudatan dhaabsisuu dhabuun ibsi keenya armaan olitti tuqame erga ba'ellee asii Beenishaangulii fi Gondar jiraattota naannoo daangaa Suudaanii waliin akkasumas torbaanuma kana keessa ammoo humna mootummaan to'achuu hin dandeenye yookaan to'achuuf kan hin feene fakkaatu tokko godina Harargee Bahaa aanaa Baabbilee jedhamee beekamu keessatti maaltu nagaafachuu danda'a jechuudhaan seeraan ala galee uummata nagaa weeraree lubbuu nama balleesse, qabeenya barbadeesse, manneen jiraattota gubeera, loon manaa fi mooraa keessatti gubeera. Kun godaannisaa bara haqamuu hin dandeenye. Uummata qooq amantaa, aadaa, gaa'ilaa fi dinagdee walitti hidhame baroota dheeraaf waliin jiraata ture gidduutti akka uumamu gochaa jira. Yakkaaf gocha suukanneessa kana ilaalchisee mootummaan ibsa kennuun irraa eegama. Gocha akkana kanas mootummaan dhaabsisuu fi dirqama qabaachuu isaa Koongireesiin Federaalawaa Oromoo cimsee yaadachiisa. Gochaaleen akkasii kun yoo hin dhaabbanne ta'e yookaan yoo hin to'atamne tokkummaa biyyaa fi waliin jireenya uummattootaaf illee balaa ta'uu akka danda'u cimsinee hubachiifna. Koongireesii Federaalawaa Oromoo Finfinnee waxabajii 28 bara 2010. Kallattii biraatiin magaalaa Kamiseetti mootummaan naannoo Amaaraa obbo Gadduu Andaargaachoo waa'ee bulchiinsa gaarii qeerroo guyyaadhaa mariisisaa akka oole maddeen keenya naannichaarraa kan nuuf gabaasanii fi qeerroon kora kana gubbatti gaafii uummata Oromoo Walloo ejjuu fi baabboo raayituu kaasuudhaaf kan gaafatanii fi akkuma uummanni Amaaraa magaalota Oromoo keessatti afaan isaatiin baratan naannoo Amaaraa keessatti maaliif afaan Oromoodhaan hin baratamne jechuudhaan qeerroon Walloo Kamisee gaafii dhiheessanii jiru. Tibba kana godinicha keessatti nageenya dhabanii turan gara nageenya idileetti akkaataatti deebi'uu danda'an irratti qeerroo waan Oromoo Kamisee waliin marii kan taasisan obbo Gadduu Andaargaachoo sababni boora'uu nageenya rakkoo hoggansaadha jechuun hoggantoonni godinichaa qeerrootiin dhiifama akka gaafatan gaafachuu isaanii hordofuun bulchaa godinichaa Idris Abduu fedhii isaatiin taayita lakkisuun dhiifama akka gaafate himameera. Qeerroowwan magaalittii gaafiiwwan dhimma eenyummaa ilaalchisuun uummanni Oromoo Walloo ejjuu baabboo fi raayyafaa keessatti manni barumsaa afaan Oromoo banamu akka qabu pirezidaanticha kan gaafate yommuu ta'u obbo Gadduunis gaafii isaanii fudhachuun deebii itti kennuuf kan socho'an ta'uu ibsaniiru. Dabalataanis qeerroowwan kun hoggantoonni ga'umsa hin qabne taayitaarraa akka kaafaman gaafachuudhaan caasalee nageenya fi manneen murtii keessa haqni jiraachuu dhabu dhimmi carraa hojii fi amantaa isaanii yakkamuun shororkeessummaan moggaafamuun dararamaa turuu isaanii sirrii akka hin turree fi dhimma qulqullina barnoota fi iftoomina dhabuu adeemsa faayinaansii irratti gaafii ciccimaa gaafachaa akka oolan gabaafameera. kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota maatiiwwan raadiyoo Daandeeqaa oduuwwan keenya guyyaadhaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaatu qophiin keenya ittaanu turtii bal'aa obboleessa keenya guyyaa har'aa mana hidhaarraati waggaa 23 booda hiikamee obbo Nasraddiin Alii wajjin taasifnee kan qabannee isiniif dhiyaannu ta'a nu faana bu'aa.
ani danum bane olanim bulayo gona majjesum bane me qal kam fudani daban